Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya fagoo dhiyoo keessaaf. Laa obboleessoon naannu geesse dhimma asliin qabatee deemaa jiruuf dhimmi garee shahaadaa waladda. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya fagoo dhiyoo keessaaf ala jirtan hundi keessanii yoo akkam jirtu nagaa akkoo dabalee isin haa qaqqabu. Itti aansuudhaanii hawaasi qobal'aan kaleessa na wajjin dhaabbachaa turtan yaalii biyya keessaa yeroon keessa turetti na wajjin dhukkubsachaa qalbiidhaa cabaa turtan maallaqaan illee kallattii garaagaraatiin na deeggaraa turtan hundi keessaniyyuu jazaakumullaahu khairan isiniin jechuun jaalladha. Rabbii gatii keessan hin balleessin. Kaleessas isin galateeffachaan ture har'as isin galateeffachaa jira karaa barruulee garaagaraa jechuudha. Haa ta'u malee dhugaa dubbachuudhaaf dhimmi gidduu kana ture jechuudha. Anillee quban qabu waan hojii walitti dabalamee waan garaagaraa walitti dabalameetu wanti kun kana ta'eera. Riiliin harka keenya irra jiru garuu qarshii miliyoonaa ja'adha jechuudha. Inshaallah waan jiru walitti daddaballee niyyaa lama dhaamsi koo garuu rabbiif jecha niyyattan yoo ta'e warri niyyaa keessan rabbiif jecha niyyattan niyyaa keessan fiixaan baasa. Akkasumallee rabbiif jecha waadaa galtan yoo ta'e waadaa keessan guutaa jechuun hin jaalladha. Akkasumallee maqaa namoota dhuunfaatii fi gareelee garaagaraa irratti wanti walitti qabame rabbiif jecha gootan yoo ta'e isallee akkasiin fiixaan baaftan jaalalaan isinitti himuun jaalladha jechuudha. Kanarraan kan hafee galatoomaa ulfaadhaa rabbi isinirraa haa jaallatu. Egaa kanatti immoo aansuudhaanii namoonni kallattii garaagaraatiin natti gadditan dhiifama isiniin jechuun jaalladha irra deebi'ee. Keessattuu obboloonni koo kiristiyaanaas obboloonni koo musliimaas anaaf obboloota koodha. Afaan tokko waliin qabna, biyya tokko waliin qabna, waa hedduu walitti qabna. Kanaaf obboloonni koo kiristaanaa utuu hin beekin utuu hin beeku itti yaadee utuu hin yaadiin waan isin mufachiisiif isin gaddisiise hundumaaf garaa koorraa dhiifama isiniin jechuun jaalladha. Hundumti keessaniyyuu dhiifama akkanaa gootan kabajaan isin gaafadha. Sababiin isaa amantiin dhiifama jibbuu takkallee hin jiru. Hundi keessaniyyuu dhiifama. Waan dogoggoraan miiraan kallattii garaagaraatiin waan godhe yoo jiraate wal hubachuu dadhabuudhaan waan godhe yoo jiraate akkasumallee godhaa ture yoo jiraate hundumti keessaniyyuu irra deebi'ee dhiifama koon isinii dhiyeessaa dhiifamaa isiniin jedha. Amma wanti ani irratti xiyyeeffadhu fayyaa koodha. Yaala koodha. Hundumti keessaniyyuu jazaakumullahu khairan. Keessattuu Ustaaz Xaaliburii Dallaa fi namoonni akka isaanii kallattii garaagaraatiin offlaayinii fi onlaayinii dhimma keenya wajjin rakkachaa turtan keessattuu laayivii irra teessanii dhimma kana gidduu galtanii dhaabaa turtan akkasumallee dhimma kana harka keessa qabachaa turtan offlaayinii illee namoonni dhimma kana baay'ee irratti hojjechaa turtan wajjin dadhabaa turtan irra deebi'ee isin galateeffachuun jaalladha. Inshaallah fayyee bareedee abdii isa ganamaatti deebi'ee akka wal agarru shakkii takkallee hin qabu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laa obboleessoon naannu geesse dhimma asliin qabatee deemaa jiruuf dhimmi garee shahaadaa waladda. Gadhiisii waa'ee garee shahaadaa geesse waa'ee garee shahaadaa nuturraa dubbata ilmaan isaaniiti guddisa isaaniiti. Garee shahaadaa anaam eenyuun tuqaarta? Enya baket tukarta ana gare shahada namni shahadataini ashhadu an la ilaha illa allah muhammad rasulullah jede hadda guyya hadda gare shahadati tumbe kilitti galera gare shahada nama shanna filatati gare shahada enyu ni tumsinin jede amma abu muaz ustaz ali ustaz awal ustaz ahmad ustaz jinni ustaz malona jetta laki mubarak musamma jettok gare shahadati amma shahada kaysa jirutti ofis lakkaayati dubartiin dhiirri warra shahaadateeniin finyoo shahaadateeni walittiin hidhee jiru hundi keenya garee shahaadaati. Wanni Abu Maaziif Ustaaz Awwal Ustaaz Ahmad Ustaaz Farahan Ustaaz Ali dhiifama warra maqaa keessan waamne abbaa caalii maal kun cinii namanii qabamanii jiran miidiyaa kanarratti sababii namni danuun irkatti shahaadaa qabateefi warri angaruu maaltu nama aarsa annamni amantii bira Yesuus gooftaa dheedhee amansiisoo jiraate amma fakkeenyaaf fudhachuu qophiidha. Faddal qottoo galee barbaadde abbaan barbaadde qottuuti na amansiisi an amanuun barbaada obboleessu amanuun barbaada geesse namni na amansiistu Yesuus gooftaa ta'uu isaatti ragaa qabatamaatiin na amansiifnan an gooftaan barbaada gatii ta'e nan nufa qottume kottu jarri ta'anii Allahan akkas jedhee ragaadhaan si barsiisanii yoo muluun sadaqee
شهادة قبتي مال تسي سجلتي كناف مقا غري شهادة أكن نمني توكو إيسي أمانتي برا أمانتي إسلاما كيسا قدي بيه كان رادوبة مربانو نما كان مات يوبل لسن كل بني آدم خطأ المنا ما مثلا المنا ما كم تنو بلسانا دوغو غرادا دوغو غرا كل أفين جتشون نان نبيون نو دوغو غر نبيون وري ربي برا كمان يو وري ربي ولتلو فين كمان يو مثلا ندوغو غران كم أفين جنة كنافو والجالنا والكباجنا غري شهادة في أستاذ ترى كانوا قرتم كبجا وامي تسني قليلا أجسني نتكا دينغدا غافا مليون فكينا ما نقدر نفهم أنا أبوتيا منتان ما تشوف في نانجدو غافني أبوتيا منتاني ما تشوف في نانجدو ما ننجلين بكي أبوتيا منتاتي مثلا وسيمي دي من جلين أبوتيا منتاكي تي كبجين جلين يون أبوتيا منتا كريستانا بروتستانتي أنت كبجيني أبوتي كونا كبجو يون أمانتا بنتي كبجا كنني أمانتا سلاماتي نم كبجا كن نغاتين كان جدون أوف كيسا كبجاتي تيف كان أفندو غوريا أمانتا نماتين بوني يروم مو ديكال أفتنيل تكو ضربتن ديفما وجن ونكنا هم بريدو دابدا أبدي رقاسا أكا سبات إلما أوروموتي أكا أورومومات الرعاسي أكا أمانتيتي يو أبدي رقاسا أكا أمانتيتي الرعاسوفتي غاتيسي كفالشيسا عبد الرقاسا أنا أولين أمانتي كيس جرا إسلام الدنيا تي أولين أمانتي كيس غاليرا سيغالي أكا أمانتي تيران ربطنا I block you I block you سيغرا رين فأيجي سومباي چودا ناتا غت چلبي I blocked you نجري فلسين إنجلو سلا كنافو أكا أمانتاتي عبد الرقاسا كسر رقاتا دم بربادو رقايو قبات رقاتي وقبات يرودن ورقان قبدان سن يرودن ورقان قبدان ورقاتي قبات رقايو فداتين أفدنداتي أصلي لك لجري أبلوك لجري جرين أفدندي أفيكيتي رقاتي في الدوتي إتي رقاتا قبانيم ويا رقاتانا لالا تجيبالي سببي عبد الرقاساتي فكسير أستاذو تتبوتن بربان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته warning لجونا I love you I miss you fitera zini galera jere jata no abu mazi miti nabiyitu akatabannu fakkatina manne qabna nabiyyi kenyatu nabiyyin kenya nabi muhammad alayhi salatu wassalam rabbi miti watuk umun dandanu nama umun dandanu ergama rabbiti obolesso agese isi way ustadota way nabi muhammadin jechuda rahmanif nageni isan rajulatu salawat busa nabiyyi kenya ergama rabbiti dan kabajina male rabbi kenya injedwan islam ni tokko injedu agite danga qabamantu ustadota kenya injallanna waan qoma jarajiruf kabajina utu ustaz awalna arabsani diyo kan amma injira kessa kali yanti arabsera ya usha jirera ustaz awalin ya kana jirera injenne waan qoma sani kessa jiru fan kabaje made tunama adite wallahi na arabsa tiktoki ya tu afara da babale nago garu nama adida nama ulama da fon ulama musumi gatite gafa chun kabade ngafadde chuna ana fujennani Jolen kenya jaman ada miliyon namni waaqayyoon tuqee yooma ala galfatee beeka rabbi si waaqayyo salphisee jedhaartu fitadha dhaqaate hojjiniin sagana ammas waaqatti kadhadha ajjeesaa barbaadan kun nan laallatu garuu sababii isaatii garee shahadaa walitti akkasiin fiddan barbaadu maaliin garee shahadaatti walitti dhaabata gatiinni garee shahadaatti galee yoo ta'e immoo isa qofaa miti anis garee shahadaati atillee garee shahadaati obboleetti ishee isiniin jaalladha
feetu Maariyaamitti tamani feetu Yesuusitti tamani ana wajjin piisiidha eenyuun garuu dhimma garee shahaadaatiif dhimma abdii raggaasaa walitti fiddanii akkasiin ustaaz Abu Muaz ustaaz Ahmad akkasiin tuttan barbaadu guyyaa tokko abbaa amantaa keetii waajitti bu'ee hin beeku Maariyaamitti Yesuusitti bu'ee hin beeku sababni isaa maal beektaa akkana taasisuu danda'u kan abbaa amantiitti bu'ee hin beeku abbaa amantii waliin kabajna nageesse abbaa amantii walii kabajuun dirqama jechuudha I miss you shit kan isin jaalladhu mbonne gatina abbaan kun siin galle shaayoo wajjin bulbuleensi obaasa yaa rabbi yookii areeda kana mullucu narraa godhi yookii akkana maatii naa kennibu asii tubbo warra koo cinqeemmaa reenni koo akka itti dhungadhu nabi amma eda warra kootiin sinaan madhaan jedheen du'een sagal gofadhetti akkis maraa nama waraana bara akkis maraa nama waraana amma ijoolleen daa'imni guyyaa lama dhungadhu wallaahi mucaa dabboleessa kooti utuuna jibbu guddate biyya laatii galeen godheenaan kun waraane natti fakkaata nanaare akka baluun na qabe sabiyyi maalin jedheen areeda kee waraane ma bismaara moo shiboon baadhee deemaarannaan lakki areedni kee nama waraana naan jedhan mannaani haadha mana kooti sinaan madha jedhu jetti bismaaraan baadhee deemaa jechuudha yaa rabbi yookiin haa laaffisi yookiin ofirraan mura jechuudha maaliif dirqama azabuun qabu shari'aadhuma jedhamu kana haadha manaa kooti azabuun kee mushluq godhee aadii dhufa zeero I love you Masiko bareedduuko yaa warra bareeddu yaa giftiiko Masi